bifa si'an kana ajaan qabuun bifa feete haa taatu qaamni si qulqullinaa qabaattu malee bifa nan galchuun si galee. Kaniifuu okay Jaafar shamarran imaana qabdu tan qabeenya qabne yookiin fuulaan bareedina hin qabne yoo hafuudhuun dirqama sirratti fuutamoo shamarran amantiin ishii muslimaan ala ta qabeenya qabdu umriin ishii 40 olii fuudhu yoo sinjaan lamaan keessaa shamarran tam fuuta. Kan imaana qabdu sana fuudhee. Kijibuun hin jiru jenne beekte asirratti kijiba hin jiru jenne. Maaliif seete gaa maaliif seete biliyoona isaanii lafaa kaasee hanga irratti gatiin ilaalennaan isii imaana qabdu fuudha. Saniifuu ta'e imaana qabdu fuutaa jechuudha. Of course. Maashaallah. Arra haqa dubbatee jira Jaafar. Naanee na obsiisin naqaa. Miciyyoon takka Jaafar dubbisuu fadhaa hedduus dinqisiifatti boodarraan si naqaan jeeni. Tole Jaafar gaafii tana laal eeyyeen yookiin lakkii jettee deebista okay? Ee godhee yookiin immoo lakkii hin goonee jetta yoo kan goone taate. Yoo kan goote taate eeyyeen godhee jetta. Jaafar Facebook irratti nama arrabsitee hidhamtee ni beekta. Hidhamee? Takkaatuu hidhamee hin beeku. Garuu kasasamtee ni beekta. Okay. Dubartii sadii bakka takkatti jaalattee yookiin xabbastee ni beekta. Shanuu xabbasee beekamu kan sadii miti. Jechuun xabbasuu bakka tokko. Bakka takkatti sadii. Waliin ciisuun baanu yaa. Xabbasuu. Danuu gandi. Okay. Haqa dubbannaa jedhame. Danuu gandi. Haqa dubbannaa asirratti. Amantii ta'e jijjiirrachuu kaatee dhiiftee ni beekta. Astaghfirullah lazim takka waa'ee amantii kootii jettee yaadeetu beekoon. Good goos. Okay soomana dhokattee nyaattee ni beekta. Eenyuun hin dhokadhaa rabbiin hin dhokadhaa. Jechuun gaafa xiqqallee haa ta'u gaafa guddallee haa ta'u. Takkaa tokkittii dhokadhee wanta nyaaddan zaayirumaan hin nyaadda akkuma liivii irra fayyee nyaaddan soomaan jiru adda adee yoon soomuu na jibbisiise jechuudha. Sigalee. Yoon adda beeku. Dhokattee nyaattu jechuudha. Dhokattee nyaaddu angilisiidhuma baaseetan eenyuun hin dhoskame. Dubartii umrii 50 olii janajjantee ni beekte yookiin jaalattee. 50 olii? 50 or 50 ol. Jaaladheetuun beekoon. Jaaladheen beeku. Janajjan. Janajjan hakiimoon. Ittiin haasa'een beeku waan akka jaatamaati.